Sadarkaa biyyaalessaatti hojiin qonna magaalaaf xiyyeeffannoo kennamee bu'aa gama kanaan dura akka biyyaatti dhabne argachuuf hojjetamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneettis jiraattonni magaalichaa bakka qaban irratti kuduraa fi mudura oomishuudhaan soorata maatiif akka oolfatan taasisuu fi aadaa gama kanaan jiru gabbisuudhaaf hojiin karooraan hoogganame hojjetamaa jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeenis sosochii hojii qonna magaalaa dhaadannoo soorata keenya boroo keenya keessaa jedhuun hojjetamu guyyaa har'aa kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraatti jalqabsiisaniiru. Sirna kana irratti argamuudhaan hojicha kan jalqabsiisan kantiibaa Adaanech aadaa hojii qonna magaalaa cimsuun fayyadamoo ta'uu qabna jedhan. Qonnaan bultoonni keenya hanga ammas magaalaa tana waan baay'ee kallattiidhaan dhiyeessuudhaan isintu baay'ee deeggaraa ture. Ammas oomishtanii dhiyeessuudhaan qofa osoo hin taane barsiisuudhaanis qonni magaalaa hammam akka barbaachisaa akka ta'e, qonni magaalaa immoo qaala'insa jireenyaa kanaaf fooyya'insa guddaa akka fidu, akkasumas waan gaarii qe'ee ofii irratti oomishanii nyaachuun, oomishanii jireenya ofii fooyyeffachuun. Qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee hojiin qonna magaalaa aadaa akka ta'uuf muuxannoo gama kanaan jiru jiraattota magaalichaa kanneen biroof dabarsuu qabus jedhaniiru aadde Adaanech. Foonii fi waan foon hojii wal qabatu kana qofa adamsuu fi isa dhabne jedhanii komachuu osoo hin taane asaakiltii fi waan qe'ee irratti oomishamu nyaachuun immoo fayyaadhaafis umrii dheeraa argachuudhaafis baay'ee nama fayyada waan ta'eef gama kanaan muuxannoo keessanis dabarsaadha. Sirriitti hojjettan immoo milkaa'uudhaan akkasiin amma dhiyeessii irratti hanqina qabnu kana deeggaruu dandeessan adaraas nin jechuun barbaada. Komishinara Komishinii Qonna Magaalaa fi Misooma Qonnaan Bulaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee obbo Baayyuu Shugguxeen gama isaaniitiin oomishni kuduraa fi muduraa hojii qonna magaalaatiin argamu maatii soorurra darbee rakkoo qaala'insa gabaa mul'achaa jiruuf illee qaama furmaataa ni ta'a jedhan. Akka bulchiinsa magaalaa keenyattis kana jiddu galeessa gochuudhaan sosochii uummataa uumuudhaaf kutaa magaalaa 11 irratti aanaa 121 irratti mariin uummata wajjin gaggeeffamaa turee jira. Kanarraa ka'amee komishiniin keenyas naannoo kanarratti deeggarsa barbaachisu, deeggarsa ogummaa, deeggarsa galteewwan adda addaa raawwachuudhaan guyyaa har'a hojii dhaabuun jalqabamee jira jechuudha. Qonnaan bultoonni sirnicha irratti argaman gama isaaniitiin deeggarsa bulchiinsi magaalaa Finfinnee isaaniif taasisaa jiru hojiitti yookaan jijjiiran ta'e nyaataan of danda'u irra darbanii fedhii nyaata magaalaa Finfinnee mirkaneessuu keessatti illee hojii hiika qabu kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Amma hin qonna bishaan egaa waan nu roobee anis amma bishaan nan qaba nan qota hundumtuu wanni Finfinnee zuuraa akkanatti oddoo ofii ala sallasee qotuutu irra jira. Harka namaa laaluun nurra hin jiru. Nuyi nama ofirraa dabarre nama hin gargaarra. Wanna qamadii alaa eeggannu hin qabnu. Qamadii sana eeggachuun nurra hin jiru. Mootummaan madaabaraa bichaadha rakkinni keenya madaabaraa fi sanyii mirxa zarii argannaani akka Finfinneetitti katamaa kana hin dandeenya. Kanaan dura yaa'u qotiiwwan qonnaa turre amma tiraaktaraan qonnaa aanaanis kutaa magaalaanis nu leenjii adda addaa nu kennaa jiranii isaanis as oolanii isaan wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Rakkoo gabaa gahee tokkoon qannasuu danda'u wayiin immoo hir'isuu dandeenyu dubaanne irree parsantii xinnoo naannoo kanarraa nama naannoo as jiru kanaaf illee kennine nus irraa fayyadamne. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa hunda keessatti lafti qonna magaalaaf ta'u heektaara 5,000 kan qophaa'e yommuu ta'u milkaa'ina hojii kanaaf bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannoon ni hojjetaas jedhameera.